Lammiileen biyya alaa Itoophiyaadhaa qabeenya dhaabbataa horachuudhaaf fi abbaa itti ta'uudhaan kan isaan dandeessisu wixinee labsii qophaa'een har'a manni marii ministeerotaa raggaasise. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee har'a taa'een wixinee garaagaraa irratti mari'achuudhaan raggaasiseetii jira. Wixineen kanneen keessaa tokko wixinee labsii lammiilee biyya alaa Itoophiyaa qabeenya dhaabbataa horachuudhaa fi abbaa itti ta'uufis mirga kennuufi akkaaniif ta'es waajjirri ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa har'aan tana bal'ataa jira. Kun immoo lammiileen Itoophiyaadhaa biyyoota alaa ta'anii qabeenya abbaa akkaniif itti ta'an guyyaa har'aan tana ministeerri muummee Itoophiyaadhaa guyyaa har'aan tana beeksisaniitii jiran. Kun immoo taatee ammaan durattiifis qabeenyi abbaa akkaaniif itti ta'uuf kan ammaan durattis taamaadhaatii fi gaafatamaa ture. Guyyaa har'aan tana manni marii federeeshinii Itoophiyaadhaa ibsa guyyaa har'aan tana kanneen baaseetii jira. Marii kanaanis qabeenyi biyyoota garaagaraa irratti argaman kan ammaan duratti kan mootummaa tahaa jedhamaa ture. Har'a immoo abbaan qabeenya isaa akka abbaa itti ta'u jechuudhaan beeksisaniitii jiran. Ministeerri muummee yaa'ii guyyaa